مر نم بيتني مجاكنا تاجو مجا تاجو شربي غدا غدا أكم جرت نقاتن جراني بر نقاك أبدامي أمنا كارادا في ماما هنا في الدار ورمو دقا وان إني جرا جرو كنا gargaara akka haati sii dhuftu godhaa fi warra isaa wajjin jiru amma bootee inni jiru kana illee gaafadhee ni jira haadhaan wajjin haadhatee wajjin haasofte hin dubbisaanii bar yoom wajjin dubbaasu gaafattiidhaan dubbisee bar okay gargaaraani haati akka dhuftu warri biyya Egypt jirtan warra ammoo biyya kana ispoonsara ta'uu fi dandeettan akka haati isaa dhuftu gargaaraadha achi amma maas godhaa jiran jira maaltu jira maanyaa maanyaa Oromoo warra ay jirtan illee dhaqaaniitiin gaafachuu ni dandeettaniini akkasimis gaafachuu danda'an wannaa dhayxanii namni gaafachuu barbaadan naqunnamaatiniin boota inni jiru sin geessaanii jara wajjin haasa'ee jira garuu awwala faqqachiisanii dhaqa warra qabalee biyya kanaa faqqachiistanii dhayxanii gaafachuu dandeettanii ani noon yaara aljira bar yaa waggaa sagaleen beeka kalee gubristaa geessaatiin leedha guyyaa dhaloota isaa akkas Oromoo garuu haga hadhaa Oromoon dhuftee si gaafatte jirtu maal namni dhufee si gaafate jira takka namni tokko hin jiru takka jira bar akkanatti Oromoo takkaadha eenyuun isin beek baabaan yahib qaada isii sinnis dhabeetidha maqaa yahibeetidha ani isin beeku bar okay isin dhufte namni tokko si gaafate garuu Oromoo silaa biyya kana keessa nama baay'ee jira takka malee na gaafatanii akkasitti hedduu faranjiidha tuttu na gaafatee bar faranjii bicha dhufee isa wannaa jedhaani garuu nu baay'ee mata keessa jira namni isa dubbisuu barbaadan isa dubbisuudhaaf waan takka isin hin barbaachisu bira dhaabadhaan akka ittiin dhagaamne ammoo ka dalaguu qabdan haati isaa akka dhuftu sogootanii gaariidha garaa nama nyaataa dhugaa galatoomaa Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota tokkummaa tiibacheem jira jirtu baga jiraattan baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha gara chaanaalii tokkummaa tiibetti. Egaa guyyaadhaa viidiyoo kana akkuma jalqaba irratti argitanii jettanii mucaa taajuu shurrubbee jechuudha. Mana hidhaa keessa taa'ee dhaamsa inni dhaammate akkuma waliin ilaalleedha viidiyoo jalqabaa irratti wallaahi baay'ee na gaddisiise jechuudha baay'ee tokko natti dhagahame bu'aan abbaan manaa warra ajjeesuu bu'aan warra abbaa manaa ajjeesuun dhufee kunoo ilaalaa ilmaan bakkeetti gatanii jechuudha ilmaaniif illee hin yaadne namni sammuu isaa qofa fayyadamuudhaan jechuudha yeroo sana qofa ilaaluudhaan booda maaltu dhalata laata maaltu ta'a laata kan jedhu mucaan kun abbaa qofatu guddisee eega guddisee ka'e immoo kan bakka haadha Rabbi rahmatii siidhaaf godhu jechuudha bakka haadhaa buuti akka haadhaatti immoo mucaa kana wajjin ilaalaa turte egaa kunoo gara gandaa karaa deemtee jirti jechuudha ilwaan jechuudha Rabbi rahmata siidhaaf godhu asuma hundi keessanuu yoo rahmata kadhaafi isiniin jedha egaa namni yeroo aaree jedhe waan murteessu hin beekamu dubbiin achirraa kaatellee gara biyya keenyaatti illee tarkaanfattee tarkaanfiin sun illee hanga guyyaa hadhaa dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha akkuma itti fufetti jira kanaaf iyyuu keessatti ijoolleen kaayiroo keessa jirtanuu fi biyyoottan adda addaa keessa jirtan hadaraa keessa rabbiin isin qabe namni ilmoo qabdan kan ilmoo hin qabne argachuudha teessanu jechuudha mucaa kana gargaarree haadha isaa kana akka isiin dhaqxee mucaa kana biratti mucaa kana fudhattee haala gaariidhaan guddifattu jechuudha sammuu mucaa kana barumsa malee waan tokko malee orma keessatti isaa yoomuu biyya haala faranjii kana hin beektanii jechuudha haala hin taane keessatti aadaa keenya hin qabne safuu keenya hin qabne keessatti guddachaa jira jechuudha otoo abbaa qabu abbaa dhabee otoo haadha qabu akka haadha nama hin qabneetti jechuudha mucaan kun jaalala lachuuyyuu otoo hin argatiin haala kanaan guddataa jira kanaafuu yoo haati immoo iddoo hundayyuu buutee iddoo haadhaas iddoo abbaas buutee guddisuu dandeessi waan ta'eef hadaraa keessan haala nuu mijeessaati amma qabnuun hin gargaarra akkasiin ta'e ilmoo si bira dhaabbattee guddiftutti isiniin jedha asumaan immoo hadaraa keessan walajjechaan hin gaha inni ormi nu ajjeesuyyuu hin gaha inni ormi waggaa meeqa nu gaabnoosee of jala nu galfatee nu ajjeesaa jiraayyuu hin gaha warreen abbaan manaa wal ajjeesu nu gaha kanarratti haa dhaabbatu abbaan manaa warra ajjeesu warri abbaa manaa ajjeesu nurratti haa dhaabbatu khalaas hin gaha kanarratti jechuudha eessa gahuudha eessa dhaquu nagaa wal biraa deemuun utoo jiru wal gaggeessanii hundinuu karaa isaa mijetu deemuun utoo jiru jechuudha
walajjechaa maaltu fide lubbuu akka waan namni ofii isaatii uume wahii lubbuu nama kana gaafa baasuudhaaf deemtu gaafa inni kallaqamu namni beekaa lubbuu nama tokko gaafa baasuudhaaf yaannu gaafa inni kallaqamu eessa jirra namni lubbuun kun gisee uumamu beeku hin jiru waan ta'eef gaafa ajjeesu maaltu keessa galche gaafa inni uumamu keessa galee wajjiniin uumeeraa rabbii wajjiniin lubbuu kana namni gaafa baasuudhaaf itti deemu baasuunis lubbuu baasuun lubbuu uumuun rabbi qofaaf tokkicha jechuudha. Kanaafuu yaa uummata keenya mucaa kana bira haa dhaabbannu hundi keessanuu haala beektanuu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Guyyaa gaafa isiin egaa irraa boqottee jirtuuti orma keessa gidduu ormaati namni illee kan baay'ee ta'u garaana gube maal akka ta'e beektanii wallaahi namni hangadhaa dhufe na dubbise mucaa tokkitti qofa gisee na dhumummaan uummanna keessaa dhume baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha. Ijoolleen Oromoo achi keessa jirtan mucaan hundi keessanuu sooshaal miidiyaa kana qofarratti geruma sanaas baatanii wacitanii dhaabbattan kanaafuu biraa dhaabbannuun isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum.